السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبليين كيك قالي قاري حمد خيسان وروني قرتي تيك توك أنا جلا ولنجرو حمد خيسان وجدودا فاتين هجوم أنا خيسة تيسي قرتي فيديو ددا ورابديك بوستي سنجرا جوتو وانما قرتي أميرة تاتي وقافون هندلين اتفقاتا سني فقاتا جودا خنو قارا على دابتين فيديو سني ورابو جرا هجودا أدو تجرا قلتي مالي في كنولا وجيتي يلا لا مانيف جزيني في منا دلقي في إيه منا خيس حاجة بهلي يو تاناتي سنو أرجعني أخنتي إتني أرجلا ما ليش تنتي جالسة تروحي شجري شجار يعني تمرجرا وانا دجاجر خنا خيسة بشاو أباسو تنجرا أباسي جاني جتولا أقوسنجا لكي هن أباسو جدي دوني هن تاو يجوا ما أنا ما تعني دوني تا هن تاو خنافو warri gartee tokko tokko shamarran keenya olii gad andalagaan tun xiyyaami tana maaliif ni argitan jettanii olii gad deemtanii nyaadhamuurra teessanii obsaan dabarsitanii waan san obsaan injifachuu qabaachuu qabdanii maaliif nama obseetu guu obsite obsa sanii waa hedduutti gahaa jechuudha. Fiidiyoo inshaallah ammallee gaafa biyya kanarraa galleellee isiniif marra jechuudha. Garuu biyya namaa dhayinee hin faranjoomnu. Biyya namaa keessa dhayitanii hin faranjoominaadha. Biyya namaa dhaqanii faranjoomuun hin ta'u. La'innoo nuti Afrikaadha waan taaneef biyya namaa keessa teenyee ni faranjoomnu yoo inni gaarii hin ta'u jechuudha. Maaliif ilmi namaa rakkatu malee hin iftuuf. Rakkateetuma rakkoo san dhandhamee rakkoo san keessaa bahee ballotti bahaa jechuudha. Abbaan qabeenyaa kan qabeenya qabu kan xiyyaara qabu kan makiinaa qabu kan waa hunda qabu jechuudha kan imaaraa adda addaa qabu jireenya isaa obsaan injifateetiiti bika guddaa gahaa jechuudha. Guraagee fakkeenya godhadhu baalishlee eegalan taraa duraa jechuudha. Riyaala 5 qarshii takka argatan san farankaa 2 ni raafur xaata darbaniiti achirraan kaanii waan guddatti gahanii jechuudha. Garuu nuti Oromoon horee bakka san gahuu miti. Cinaa nama tokko kan gartee yaada sammuu qabuusitu tokko nu keessaa wayya malee irra caalaan jechuudha. Irra caalaan waan akkanaa irraanfata if dagatira qabna if dagachuu hin qabnu if hin dagatinaan isin ja'a malee yan baadiyyaa dalayda baadiyyaa eessa dalayda baadiyyaa bakka akkamii dalayda jedha kunoo baadiyyaa bakka akkanaa keessaan dalag manneen itti namaa ol qabee mana namaa san waraabuu hin danda'u asuu dirqama waraabu jira waan ta'eef isinuma agarsiisuuf viidiyoo illee amma durallee isinii maxxansaan ture hanganuma takka jechuudha. Manneen kunoo akkanaa kana jira kun ammoo kan dhiiraati gurguddaan